mootummaan Itoophiyaa yoo danda'e hizbii isaasan onnatee galchuu qaba. Hizbii isaa onnatee galchuu keessadha magaalaan inni dhufanii fuudhanii akkuma geessan Itoophiyaa taanaan ruuxa yaa himaarii naannooti. Himaarii jechuun harree jechuudha. Wallaahi mana hidhaa san gisee yaadadde himaanii jana mara. Kabajamtoota fi hordoftoota keenya kan isin daawwachaa jirtan waa'een Oromoo Tuubiidha. Namni chaanaala kanaaf haaraa taate subscribe godhi, viidiyoo kana immoo share walii godhi. Hadaraa Oromummaadha. Nama addunyaa irra jiru hunda biraan gahi. Kabajamtoota fi hordoftoota keenya kan itti argamnu magaalaa Dirree Dawaati. Hawaasni biyya jiru uummata Oromoo kan Suudii keessa rakkachaa jiru. Mana hidhaa keessatti maal dhaamsa maalii qaba? Namni biyya keessa taa'ee jijjiiramuu ni danda'amoo hin danda'u san hubachuu dhufne. Akkuma beekamu gaa yeroon tun yeroo zaajaati mokan magaalaan Dirreedhaa kan beekamtu iddoo amma miikaa kana fikkaa'e iddoo oowwaaf daddabeetiin jira. Eegaa miikaa kana kaadde deeqaa diidee makkan saniifuu obboleen keenya warreen amal lama guutuu waggaa lama guutuu mana hidhaa keessatti dararamee miikaa kana uffatee taa'atu jira. Saniifuu mootummaan Itoophiyaa maal godhuu qaba? Hawaasni Oromoodhaa biyya jiru maal godhuu qaba? San hubachuu deemna. Viidiyoo kana hanga dhumaatti daawwadhaa. Horaa bulaa deemna. Galatoma. Duraan dursee obboleessa kiyya tokko na biratti argama. Maqaan keenyu mee? Abdallah Hassan jedhama. Abdallah Hassan. Okay. Akkuma beekamu waggaa 3 guutuu obboleen keenya mana hidhaa keessatti Suudii Arabiyaa keessatti dararamaa jiran. Isaan dararamuu fi isaan rakkachuu kana miira maaltu si dhagahame? Ana baay'ee natti dhagahama isaan dararamuu saniifi. Ammoo wanni goonuuf hin jirtu. Mangistiin Itoophiyaa osoo waan kana laalee yaada furmaata godheefii jira. Bakka kanatti isaan san akka gara biyyaa deebi'an akka nu godhuun gaafii gaafadha jechuudha. Mootummaan Itoophiyaa. Mootummaan Itoophiyaa. Okay. Amma dura biyyarraa baatanii beektan? Biyyarraa deemee hin beekan. Asuma keessa jira? Asuma keessa jira. Namni gargari biyyarraa baanee dalagannaa Suudii Arabiyaa deemnaa kunis Ameerikaa deemnaa jira. Ati ammaan tana asitti uffata hodhita. Biyya keessatti jijjiiramuun ni danda'amu moo hin danda'amu? Haala kana yeroo ilaalu asittis jijjiiramni achitti jiru sun asittis ni jira. Garuu rakkoo toofe haala nageenyaa waan hin jirreef namu lubbuu kiyyan baasa jee waan deemeef sunichi asitti dararaa waan taateef irra caalaa biyyuma fi keessatti rakkachuu turra caalaa biyya namaa keessatti rakkachuura osoo asitti deebisaniin fedha qaban garuu. As teessee dalagattus jijjiiramni ni jira. Ni jira. Dabaqatura. Ni jira. Xiqqoo maarratti guddatanii guddoo ammaarraa xiqqoo qaban tana guddifatu wayyaa asillee guddinni waan jiruuf asumarti dalagatanii guddatuun ni jira akkuma biyya alaa jiru sanitti. Maaliif biyya alaatis yommuu dheetu biyya arabaatis yommuu dheetu hoolaa faa re'ee faa eeguu jira. Kan biraa maasii dhalaanis mana namaa dalaguu jira. Asiis yoon fi mana namaa kan daleetu taate yookaan kaan ammoo gattiqqaatee kophee namaa kan tareetu taate jijjiiramni ni jira jechuudha. Wanta achi jiru sun hundinuu ni jira. Horii tiksuunis asis ni jira. Mana namaa dalaguunis ni jira. Karuu kun wallaalummaa na fakkaata. Dalagaan achi jiru sun hundinuu ni jira. Asittis osoo dalagatanii guddinni sun ni jira. Namni asitti harree ichitti sarrume. Harree akkasumas. Saniifuu namni asitti dalagatu ichittis numa dalagataa jechuudha. Saniifuu obboleen keenya Rabbee hidhaarraa. Rabbee hidhaarraa baasuun jaa. Kanan jaan. Galatooma obboleessa. Galatooma isinis. Assalaamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Duraan dursee maqaan keenya mee? Maqaan kiyya Maryam Geeddiin dhaan jaal. Okay, Maryam Geeddii ijoollee teenya egaa akkuma beekamu mana hidhaa Suudii keessatti rakkachaa jiran. Saniifuu rakkina isaanii kana kunis qacettaa jira kunis ichi keessatti duu jiran maaltu si dhagahame akka nama tokko? Hodduu nama dhagahama beeyte qabaanneen gargaaru garuu immoo Bukhariin ani gorsu haa odoo dhagahuu deemu haa dhaabbatu biitti namaa biyyuma namaati humaa namaan gootu nuti ani ama 8 taa'e Suudii. Okay, amma dura Suudii turte jechuudha. Suudii ama 8 taa'eetiin ilmaan 3 itti dhalee Riyaaditti ilmaan 2 dhalee Khamis misheeti ilmoota kan dhalee biitti namaa biyyuma namaati waan namaa gootu hin qabdu. Ani waaniin ilmaan Oromootii dhaamu biyya namaarraa dhaabbadhaa dalagadhaa biitti teessanuu yoo dalagattan daaba. Ammaati nama Suudii ture ilmaan illee ichi daddalte. Fakkeenyaaf namni Suudii ture Suudii tana keessatti sharaaba qajaamu jira nyaata bareedaa jira. Fedha nyaadhamu nyaanni maal sii godha? Nyaanni sun nyaata namaati jechuudha. Maal sii godha?
ati ammaan tana asitti jimaa gurgurtaa mire jimaa gurguree wacaale deemee ilmaan guddifadhee mana jaarradhee eegaan biyyattii eeggan duraan osoo mana nyaata qarshiin qabu gaafaan achirraa galu saniifuu ammallee namni gizee suudiirraa dhufanii yeroo suudiirraa dhufan ammallee nama taariba deemaa jiru jira ummata kanaafoo maal nama amma dhiyoo sana micoon ta'e takka dhufteeti takka ta'ojii dhufte kuttee bosoosoo jirti eesh faayidaan qabu namni saniifuu deemuun faayidaan qabu jechuudha deemuun faayidaan qabu biyya keessattis reestoroollee haa taatu hanga kophee xaraganiitu shumburaa kaa biyyatee jiraadhu amma biyyatiyya gaaddisa kana jala taa'eetiin jimaa gurguradha biyya namaa eenyuun saree na se'ani nama eenyuun na se'a akka kaadimaas ilaalan biyya jechuun biyyuma fiiti deemnee agarrees ka deemee harkalleen irraa dhaabbachuu qabaa ka ganaa ilma namaatti oofulleen irraa dhaabbachuu qabaa gama xiyyaantaniin dhaamuuf inshallah rabbiin du'aa moo godhiif du'aayii goonaa fi isaanillee rabbi haa gargaaru hidhaa sanirraa rabbi haa baasu hammoo itti deemu jiru irraa dhaabbatu atillee ijoollee ta'e keessatti rabbiin urmisi haa dheere amiin ummaatiyya isinillee rabbi isin haa gargaaru qabaanneen gargaaru rabbi haa gargaaru amiin rabbi hidhaa isaanii irraa baasu hidhaan suudii dur hidhaa turte bareedduu turte amma immoo akka himanitti daaraa taatee jirti biiti laan nuti gaafachi jirru maashaallah jiruun qooytuu hidhaalleen bareeda amma akka himanitti hidhaanis baddu jaa mootummaa Itoophiyaatiif maal dhamtame mootummaa Itoophiyaatiif maal mootummaa Itoophiyaatiif waan hin dhaabu mootummaa jechuun hizbii jechuudha abbaan mataasaa if gorsee biyya namaarraa yoo dhaabbate mootummaanis nama ni dhaaba mootummaan wayii halkaniif guyyaa si eega garuu isa danda'u mootummaan Itoophiyaa yoo danda'e hizbii isaasan onnatee galchuu qaba hizbii isaa onnatee galchuu qaba Mangistuu Hayilamaariyaam akka jeen talaba naa kanni jeen suudiin ani talaba siin kannu jeen namni xiyya naqqaaliidha nama fi abbaa qaaleessuu qaba namasaa ka jiru galchee ka deemuufillee dhaamsa dhaamuu qaba hankaniin okay galatoomummaati hayyee galatoomaa isinii okay saniifuu kabajamtoota hordoftoota keenyaa qophiin keenya akkuma itti fufetti obboleessi kee tokko nu biratti argama dadhabullee jira duraan dursee maqaan keenyume Maama Shifarraa naan jennu Maama Shifarraa tole obboleen keenya kan Suudii Arabiyaa keessa rakkachaa jiran quba qabda obboleen keenya ichi keessa rakkatanii kanneen ichi keessa cittaa'u jiru kana miira akkamtu si dhagahame Silaaden deegaan akkana dhufaniin bada nagayaan akka rabbiin galchu biyya keenyatti du'aayin godhaafan wanni ati godhu du'aamu godhu wallaala irraa dhaqan tole dhaqinsi isaanii akka deebi'an jedhe nagayaan akka deebi'an namni biyya irraa beeti eega biyya irraa baanillee kurreetiisa dhalaanis ammoo mana arabaat daleeti naam arabni khaddaamaa jeeti arrabsa sidik saniifuu biyya keessa kabajaa qabdaa jechuudha naam akka namni biyya irraa baane amma zambiila benziina jennee gurgurteeti baadhattee gurguru jirta akkasitti ulfaachuu jirullee niin beeka naam ati jijjiiramumaa biyya kee keessa tattaafachuu jirta fuula namaa laaluudha fuula namaa laaluudha saniifuu nama amma biyya irraa deemu jiru kana haareetti osoo namni biyya suudii keessa rakkachuu jiru deemaa jiru kana maal dhaamtaafate akka nama tokkotti ani waan asii ta'uu asuma keessa dalagachuu guddinni biyya keessa jira biyya namaati akka as keessatti hojjetan rabbi akka jeelchu nagayaan haa deebisuun jira okay mootummaa Itoophiyaatiifoo hawaasa isaati kan ichi keessa rakkachuu jiru isaafoo maal dhaamtame isaan waan dhaamuuf hin jiru dis ayyee gargaarsa waan dhaamuuf hin jiru rabbumaan irratti haa eegu malee gargaarsi godhaniif hin jiru mangistii Itoophiyaa jettere obboleessi gaarii fi qaalii galatoomis hin jaa galatoomi atis galanni kee badii umaa galanni kee carraa gaarii duraan dursee maqaan keenyume maqaan kiyya Faayizaa Toofiqiin jedhama okay Faayizaa Toofiq obboleen keenya kan Suudii Arabiyaa keessatti maneedhaa keessa rakkachaa jiran kana miira akkamtu si dhagahame wallahi miidha guddaan na dhagahame ammataan kiyyaaf maneedhaa san keessa niin ture ilaalcha Itoophiyaa fi nama biraa itti ilaalanu ilaalchisa wallahi ilaalcha adda addaan ilaalanii ummata keenya Oromootiif dhaamsaan dhaamuufii barbaada maaliif nuti Oromoo sagalee walii taanee wal cinaa dhaabbachuu qabna wallahi maneedhaa san gisee yaadadde imaanii jana mara yaadachuullee hin barbaadu akka akkaataa achi keessa ta'u jiran ammaas nama achi keessa seenee arkeetu beekaa achi keessa seeneetiin arke mataa kiyyaa fi baatii lama moo kanaan achi keessa ture baatii lama jedhamtanii achi keessa ture fakkeenyaaf namni achi keessa cittaa'oo fi ammallee edallee micaa tokkotu du'e onnee dhukkubu ture dhiigaa akkasiitti du'e fakkeenyaaf mootummaa Itoophiyaatiif maal dhaamtameeti
wallahi mootummaa Itoophiyaatiif akka quba qabaatu maaliif hoolaan abbaa gaarii qabu dumala kaayir rafaa itti Oromooni ammataa kiyyaaf achi keessa Somaalee himadheetiin xiqqisho hanganta kana kabajuu tura maaliif ilaalchi Itoophiyaatti ilaalanii fi ilaalchi namni biraa itti ilaalanu adda addaa jechuudha ilmaan namaa yoo nu dhukkubajanii ulaa namatti cufanii yoo ulaa daddahan jechuun namni kana ol godhatee si ilaalu hin jiru yoo Somaalee taate yoo ammoo nama biraa taate hedduucha keessa jedha magaan namni dhufanii fuudhanii akkama geessan Itoophiyaa taanaan ruuxa yaa himaarii nuti. Himaarii jechuun harree jechuudha. Nuti maqaan keenya achi keessa yaa himaarii yaa kalaab. Tanaafuu harree fi saree jechuudha. Harree fi saree jechuudha. Okay biyya amma harree fi saree namaan jaan kana namni ammallee baqachuu jira. Amma dheengaddaatu ijoollee takka nama kuma takka tasudii irraa deebisanii jira. Nama amma biyyarraa baqatee karaa Suudii deemuudhaaf yaada qabu foo maal dhaamtame? Wallahi tana idda maallaqa gartee karaa kanaan deemanii Suudii dhaqanii fi humna karaa kanaan deemanii Suudii dhaqan biyya ifii keessa soogiddaa fi barbaree gurgurachuutu irra caalaan jaan wallahi. Amma maallaqni isaan baasan kuma 20 yookaan kan nama kuma 30 itti shalagamaa jechuudha. As keessatti yoon fi suuqa tokko itti banatte hedduu takka si fayyada. Hedduu guddaa si fayyada wallahi. Kana madaamaasi akka hawaasni kun biyyarraan baqanne mootummaan hojii dalagaa uumuu qabaa fi akkiid akkas godhuu qabee waan takka xixiqqoo dalagaa takka godhee fi gatteessisuu qabaa namni keenyalleen Suudiin gizee halaala laallu bareedduu fakkaatti Suudiin biiti namaa biyyuma namaati miskiinoytus biyyuma teetii caala tujjaaroytus biyyuma teetii caala riskii rabbi yoo si kennuu fedhe bakkayyuu si kenna waan qabduun biyyuma tee keessatti gartee carraaqachuudhaan jaan. Fakkeenyaaf ammaan tana biyya namaa biyya Arabaatti wanni itti si ilaalan yoon fi ala gabbaate si tuffachuu jira feetu bareedee feetu fokkodhu amma garaagarummaa biyya Arabaa gaafa turte sanii fi asitti akkamiin ilaalta? Wallahi alhamdulillah eenyumaatu guyyaa isaan na qaban akkamitti akkana na qaban jeetiin mufachuu ture waraqaan qabaachuu ture achi keessatti garuu na qabanii eegana fidan alhamdulillah maaliif biyyatee keessatti miskiinoytus dhabdus waan nyaattu dhabdu kabajaan dhabdu namni akka achi ilaalcha akka achi sirratti ilaalan asitti namni sirra ilaalu hin jiru. Yaa himaarii fi yaa sareen sun hin jirtu. Himaarii fi yaa kalaabiin hin jiru obboleettii xiyyaa fi obboleessa xiyyaatu jira jechuudha biyyatee. Waggaa meeqa achi turte? Achi ture wallahi anaa xiqqootiin dhaga'ee. Okay obboleettii gaarii fi qaalii carraa gaariin siin jaa rabbiin biyya kee keessatti riskii guddoo. Amiin amiin akkasumatti warra achi keessa jiru hidhamtoota keenyaas rabbiin nagaan baasee achi keessa galchu dhukkubsachuu jirus rabbi haa fayyisu qadiyas rabbi rahmata agaduu fi kagaruu ganaa yaadas udii deemnaa qabu rabbi isaan keessa haa qunja atillee galatoomee. Galatoomee. Duraan dursee maqaan keenya? Maqaan kiyya Aanaa Addamin jedhama. Aanaa Addamin jedhama. Meeqa barte? 11. 11 maashaallah. Obboleen keenya kan Suudii keessatti rakkachaa jiran quba qabdaa mire? Qubaan qabee. Isaan achi keessa rakkachuu fi waggaa sadii eega sagalee ta'uu jirruuf nuti illee warreen sooshaal miidiyaa kanarratti fayyadamu. Isaan ammaan rakkachuu kana maaltu si dhaga'ame? Gadda guddaatu na dhaga'ame. Waa hedduu na mul'ate. Isaan kun kan rakkachuu tana waa hedduu ni mul'ata silaa akka gargaarsi godhamee boomlee ni barbaadna jechuudha. Dhugaaqeeti. Okay ammaan tana ati barachaa jirta. Barachaa jirta jechuudha kudha takka baratta. Fakkeenyaaf addunyaa kanarratti addunyaan kan qaroomteen hawaasa barateeni. Hawaasni kun barnoota dhiisee yoo fi biyya namaatti kan baqatu taate jijjiiramni biyya kanaaf illee dhufu jechuudha. Saniifuu namni akka hin baqanneef dhaamsa ati dhaamtu warreen barnoota barachuutti hin jirre yoo dhaamsa ati dhaamtuuf maali? Jabaatanii baratanii biyya tana jijjiiruudhaaf murannee barachuu qabna jedha. Sanumaafuu akka gaariitti barannee hawaasa keenya adeemus qabne barnoota nayne nama akka baratee galmaangoo hayyoo qabna. Ammaan tana ani akka ilaalcha kiyyaatti maaliin jaani beektaa namni hawaasa kana akka inni hin dammeen yookaan kaan ammoo akka inni bakka guddaa hin geenye irratti hojjechuu jiru warreen baratanii jaa maaliif hawaasni Oromoo dhaloota niiw jenereeshina tokko qofa barate sigalee abbaan kee hin baranne abbaan kee hin baranne anaaf si qofa barate san keessaa paarsantii dhibba keessaa paarsantii 10 qofa barate warreen baratanii yuunivarsiitii keessaa baaranii doktoroota fi piroofeesaroota xiinxaloota siyaasaatis haa ta'anii warreen siyaasaa geggeessuu jiran saniifoo hawaasa isaaniitiif maal akka godhuu qabanii fi maal akka irraa dhiisan dhaabame. Hawaasa isaanii jajjabeessanii kabaratee jiru san cinaa dhaabbatee hawaasa isaanii kana barsiisee akka muuxannoo gaarii argatan godhuu qaban. Seminaara teessisuu qaban jechuudha. Teessisuu qaban jechuudha akka namni kun qotatee biyya tana kan deemu. Fakkeenyaaf ammaan tana mootummaa ijoolleen mootummaa Itoophiyaatti iyyuu jirti. Dhaamseeti mootummaa Itoophiyaatiin kabajaa hojii gaafattee yookaan kaan ammoo ati dhaamtuuf hoo maal? Mootummaan keenya kun jabaatee uummata keenya isa rakkoo tanarraa baraaruu qabaa hin jedha. Hoolaan abbaa gaarii qabu dumaala kaayee irra fayyaanii. Gurra la kaayee lafa jaan. Fakkeenyaaf ammaan tana namni Suudiitti baqatu saba hedduudha. Keeniyaan ni baqatti, Yugandaan ni baqatti, akkasumallee Somaaleen ni baqatti.
Garuu hawaasni maneedhaa keessa rakkatee hiraaramaa jiru hawaasa Itoophiyaati. Hawaasa Itoophiyaa keessaan baay'inaan garuu uummata Oromooti. Saniifuu mootummaan Itoophiyaa sirnaan xiinxalee yookiin kan ammoo waan kana laalee akka baasuu jettaati. Gadi fageenyaan laalee waan kana xiinxalee uummata hawaasa achi keessa rakkamu kun baasee rakkoo tanarraa baraaruudha. Biyya tanatti as deebiinee asitti akka hojjetan jechuudha. Atis gaafa barate yuunivarsiitiirraa eebbifamtee footoo mana keessa kaattee doktora yoo taates hawaasa keessatti boontamu hawaasa keemee akkamitti tajaajila? Hawaasa kiyya akka gaarii tajaajiluun qaba malee itti boonuu hin qabu. Keessa gabbuutee? Keessa gabbu'ee cinaa dhaabbadhee bakka isaa rakkatanitti rakkoo isaanii tana hunda furee tajaajiluun qaba. Fakkeenyaaf nama garagarii jaammaan tana baratee maal godhe Maamud baratee jira yookaan kan ammoo Yuusuf baratee jira si galee mootummaanis carraa hojii uumuu qabaaf carraa waan isaan baratan uumuu qabaaf carraa gaarii kanneefi isaan kunis waan baratan saniin hawaasa isaanii cinaa dhaabbatanii rakkoo irraa baraaranii jijjiirama fiduu qaban jechuudha. Saniif obboleessa gaarii fi gaarii carraa gaarii akka profeesara taate ofiin qaba. Ayyeetis carraa gaarii. Kutaa qorta akka barachuu jirta. Gaafa profeesara taate ammoo chira seer qabna. Ayyeetis galatoom. Ayyee. Dursee maqaan keenya mee obboleessi? Usniyaa Adam Nansaan. Okay, Usniyaa Adam. Kutaa meeqa baratte? 12. Waaw, 12. Carraa gaarii siin jaa karaa yuunivarsiitii deemuudhaaf. Danqaba Okay, obboleen keenya yookaan kan ammoo uummata Oromoodhaa kan Suudii keessa rakkachuu jiru quba qabdaa bire? Miira akkamtu si dhagahamee ichi keessa rakkachuudha? Akka haisaan san biyya nama keessatti akka hin qabne akka nuuf bahaan barbaanne akka ammas dalagu nama dalagaa akka hin taane akka barnoota baratanii bakka guddaa gaanfeen. Ati amma kutaa 12 baratta fakkeenyaaf dubartiin baratteef eessa dheetifaa nama jiru jira. Dhaamsa ati uummata ilaalcha kana qabuuf maal dhaamtameeti? Uummata ilaalcha kana qabu kana kanamii baratee isa gaa kan jenne ni baratan bakka guddaa gahan saniif ijoollee tanya barsiisuu qaban jaa. Fakkeenyaaf amma ati doktora yookaan kan ammoo profeesara taatee hawaasa keetirraa boontamoo hawaasa kee gabbuutee tajaajila? Gabbuutii likki tajaajilee karaa akka gabrummaarraa akka karaa wantaa deemnullee godhuu qabna malee amma kanattu cinqamna jira wanti warri barate kun akka uummata keenya kaasne bakka guddaa geessu kan godhu. Warra barateefis kana dhaamtaa? Kanaan dhaamee. Fakkeenyaaf ammaasii kan biraa maali ni beektaa? Hawaasni keenya irra hedduu kan baratee miti. Sigalee hawaasa barateetu addunyaa jira. Hawaasa barateetu teknooloojiidhaan tokkoffaa yookaan kaan ammoo sadarkaa gabaa jechuudha. Hawaasa barateetu biizinasa keessa seena. Dhaamsaati hawaasa keenyaaf dhaamtoo. Hawaasni keenya akka baratee bakka guddaa gahuun barbaade ijoollee shamarran dhiirallee haa ta'u uummata keenya kan baratanii akka barsiisnu kaayoo qaban. Tole amma uummanni achi keessatti hidhamee rakkachaa jiru kun lammii Itoophiyaati. Keessattuu ammaan tana harka hedduu kan rakkachaa jiru uummata Oromooti. Mootummaa Itoophiyaatiif akka nama lammii biyya kanaatti maal dhaamtanii? Akka uummata keenya kan dararamaa cinqamaa jiran kana mootummaa Itoophiyaati akka nu baasuun barbaade mootummaa keenya kanaaf illee kan handame. Itti yaadee itti cinqamee itti rafee? Itti rafee itti ka'ee. Galatoo obboleettii gaarii. Ayyaa. Okay. Carraa gaarii. Ayyee walumaa. Har'aan tana yoo barattuu taates boru si eebbifamee doktora teessee. Ayyee walumaa. Doktora ta'uu feetamu nama ta'uu feetamu. Doktora. Okay. Okay jabaadha. Duraan dursee maqaan keenya mee? Ahmad Njama Ahmad Abdallah. Ahmad Abdallah meeqa baratte? 12. 12. Tole obboleen keenya kan Suudii keessa rakkachaa jiran yookaan kaan ammoo maneedhaa keessatti dararamaa jiran quba qabdaa jechuudha. Akka gaariitti quba qabee laaluu jirre. Isaan kun achi keessatti dararamu kana miira akkamtu si dhagahame? Wallaahi akka kiyyatti akka nama tokkotti hedduu takka rakkaa jira halkanii guyyaa ilaallee sila akka humna keenya tan akka dandeettii kiyyaatti namichi irraa dhaqee baastu akka maaliif yeroo ammaan tana qoonqoo dhabaniiti uffata dhabanii osoo feestaala uffatanii miikaa uffatanii amma immoo dhukkubni adda addaa achi keessatti isaanii qabeemee rakkat jiru ijaajamu jiru ijaan garraa qilleensa irratti fuula feesbuuk irrattis kanaaf an akka nama takkatti hedduun dhagama hedduun haguuqa ani isaan sandeetiin dhaabbadhee boo'u jira amma akka kiyyatti. Fakkeenyaaf lammiin takka gisee biyya biraa biyya keessaa baatee biyya biraa dheetu hambaasiin lammii san bakka buutuutu jira. Akkasuma kusuuti Somaaleenis hambaasii Suudii keessaa qabdi, Keeniyaanis, Yuugaandaanis, Naaljeeriyaanis jechuudha. Fakkeenyaaf namni iyyee akkanatti miidiyaa kana balleessu jiru lammii Itoophiyaa qofa jechuudha. Saniifuu mootummaa Itoophiyaatiif hoo maal dhaamtame? Mootummaa Itoophiyaatiif uummanni uummata keeti si malee mootummaa biraan qabu kan yoo inni fi waan faayidaa dalagees kan biyyatti yaamu uummata Itoophiyaa biyyuma tanaa fi sumaafi biitti yoo isaan waan gaarii tolfatan uummata kiyyatteetu boodes dubbachuu isaanii oolu kanaaf uummata kana baasi uummata kana rakkina irraa biyyaa baanii beelaanii biyyaa baanii roorroo dadhabbii biyyaa baanii kanaaf uummata kana beela baasi rakkoo mana hidhasan keessaa baasi biyya yoo akka biraa dhaban biyya isaanii galanii haa dalagatanii akka achirraa baasuun dhaamaan akka kiyyattiin. Fakkeenyaaf ammaan tana addunyaan kun kan qaroomteen waa sadii wanni sadeena bizinas politik yookaan kaan ammoo teknooloojiin jechuudha. Israa'el miliyoona 20 kan addunyaa bulchuu jirtuun.
Fakkeenyaaf uummata keenya kan hin baranne yookiin kaan ammoo namaaf hin baranneef hawaasni barachuu jiru hawaasni Oromoo kan barate jenereeshina dhaloota tokko qofa. Nama keenya kan amma lafarraa ka'u jiru barnoota kana dhiiseetuma akkana jimaarra ooluuf maal dhaan? Ana akka kiyyatti nama keenya kan jimaarra ooluu fi kan taa'ee hojii hin qabne kanaaf wayitii ammaan tanaa wayitiin jirru nuti kun jaarraa beekumsaati jaarraa 21ffaa jaarraa qaroominaati. Wayitii teekinooloojiin inni namaa fagaate addunyaan hundi guddate kana keessatti nutis teekinooloojiidhaan akka uummata biraa biyyoota gurguddan kan biraa ilaallee fakkeenya taane haaqaanee uummata keenya kan jiruufis teekinooloojii makaara dhaabbannee sagalee ta'uu fi dandeenya jechuudha. Isaan saniif sagalee haa taanu teekinooloojiidhaan fakkeenya wanta karaa feebiitiin feesbuukaatiin yuutuuba karaa adda addaatiin dammaynee uummata keenyaaf sagalee yoo taane isaan saniif furmaatanii taanaa jeetiin eegan. Okay, obboleessi kiyya qaalii fi gaarii galatoomaa isin jaa. Galatoomaa isin illee rakkoon qabu galatoomaa. Carraa gaarii.